sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo empire biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Onkololessa 27 bara 2015 akkam jirtu jaallatamuuf kabajamtoota dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Kun sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaarraa isiniif darbuudha. Qophii waliin ani Biiftuu Galmooti. Duraan dursa oduutu isiniif dhiyaata. Itti aansuun walaloo yaadannoo barataa Tarreessaa Safaraaf hiriyoonni isaa karaa iimela keenyaan nu ergan isiniif dhiyeessina. Akkasumas qophii addaa walta'iinsa tumsa dhaabbilee uummata cunqurfamoo yeroo isaa eegee dhalate jedhu jaal hariiroo jorgoon isiniif dhiyaata. Wallee warraaqsaas ni qabna. Hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin tura. Amma hangafoota oduu. Dhaabbileen gurguddoo biyyattii keessatti socho'an kanneen akka adda bilisummaa Oromoo, adda bilisummaa Ogaadeen, sochii bilisummaa Sidaamaa, sochii bilisummaa Benishaangul Gumuziif, sochii bilisummaa uummattoota Gambeelaa walta'iinsa tumsa bu'uureffatanii milkiin xumurame. Barataa Sabboonaa Tarreessaa Safaraa Lammeessaa Yuunivarsiitii Mattuu keessatti dameetika wayyaaneen ajjeefamuun isaa saaxilame. Wayyaaneen lafoota Oromiyaa investimentiif mijaa'an harka OPDOtii ba'ee harka federaalaa akka galu murteeffatan kan jedhaniif kan biroonis jiru. Babal'ooma oduuf jaal tokkicha murteessaa. Cuunfaa deemsa walgahii bu'uuressaa tumsa uummattoota kan bilisummaa fi dimokiraasii onkoloolessa bara 2015. Adda bilisummaa Oromoon qabsoon bilisummaa Oromoo akka galii isaa gahu qophii haala yeroo waliin walgitu tolfatee humna ilmaan Oromoo fi qabeenya Oromiyaa akkasumas tumsa firoota Oromoo fi addunyaa mara irraa qindeeffachuun akka si'oominaan tarkaanfatu taasisuu keessatti qooda qabaachuun hubatamaadha. Moonaa qabsoo bilisummaa Oromoo gabbisuu fi keessaa ofiitichuuf carraaqqii dhaabichi baroota darban keessa raawwate akka salphaatti hin ilaalamu. Diina ofirraa xiqqeessaa fira baay'ifachuun waloon gobbaa diina irratti godhamu waliin qindeeffachuu akka danda'amuuf addi bilisummaa Oromoo jaarmiyaalee 5 akka kaayyootti hiree ofiin murteeffannaa uummatootaa hanga walabummaatti amanan kan hanga tokko duraanuu waliin hojjetaa turan irraa tumsa uummatootaa kan bilisummaa fi dimokiraasii bu'uuressee jira. Tumsa uummatootaa kan bilisummaa fi dimokiraasii onkoloolessa 23 bara 2015 magaalaa Osloo biyya Noorwee keessatti jiloota dhaabolee irraa walgahuun waliigaltee kan tumsi kun ittiin masakamu mallatteeffamee jira. Bu'uureessitoonni tumsa kanaas adda bilisummaa Oromoo, adda bilisa baasaa Ogaadeen, sochii bilisummaa uummata Sidaamaa, sochii bilisummaa uummata Benishaangulii fi sochii bilisummaa uummata Gaambeellaadha. Qophiilee fi sagantaan waliif mallatteessuu tumsa kanaa onkoloolessa 21 hanga onkoloolessa 25tti kan adeeme yeroo ta'u milkoomina qophii kanaaf kanneen jalqaba hanga xumuraatti bilchinaan sadarkaa olitti qindeessan koree qindeessituu kutaa Iskaandineeviyaa caasaa isaa miseensotaa fi sabboontota hawaasa Osloo keessaa fi akkasumas caasaa ONLF naannoo Osloo milkaa'ina isaaniitiin tumsi agarsiisan hedduu kan gammachiisuu fi boonsaadha. Galatni isaanii bilisummaa uummata isaanii haa ta'u. Qophii bu'uureessuu tumsa kanaaf jilootiin dhaabolee gaafa onkoloolessa 21 Osloo seenuun dookumentiilee jiran irratti marii bal'aa gochuun gaafa 23 bakka daawwattoonni affeeraman argamanitti sirni walta'iinsa mallatteessuu haala gammachiisaan raawwatame. Gama jaarmolee hundaan sirna wal mallatteessuu kana irratti kanneen affeeraman miseensa hogganootaa ta'anii kan quubsuma jireenyaan naannoo walga'iin kun itti gaggeeffame jiraatan bakka bu'oota caasaa dhaabolee bakka bu'oota hawaasota naannoo aartistootaa fi namoota hawaasa Oromoo keessatti qooda adda addaa kennan turan. Bakka bu'ootiin tumsa kanaa akeeka tumsaa, caasaa tumsaa fi dalagaa raawwachuuf deemuu irratti ibsi kenname. Haala yeroo ilaalchisee jaal Tureeraa Adabaa miseensi koree raawwachiiftuu adda bilisummaa Oromoo hawaasa walgahii kana irratti argamaniif bal'inaan ibsa kennanii jiru. Qabsoo bilisummaa keessatti qoodni dubartootaa maal akka fakkaatuu fi ta'uu qabu irratti jaal Saamiyaa Ali miseensi gumii sabaa adda bilisummaa Oromoo gama isiitiin haasaa bal'aa gootee jirti. Kana malees haasaan dargaggoota Oromoo Ogaadenii fi Sidaamaa godhanis kanneen walgahii kana irratti argaman hedduu kan amansiise yeroo ta'u hidhata seenaa fi kan amma akka kaasuun tumsa kana cimsuuf kan irraa eegamu gumaachuuf qophii ta'u kan ittiin mirkaneessan ture. Xumura walgahii hawaasaa booda bashannanni aadaa galgala aartistoonni Oromoo kan akka Haayiluu Kitaabaa, Muktaar Osman, Tottobaa Taaddasee, Yohaannis Abaatee fi kan warra Ogaaden akkasumas karaa DJ Sidaamaa, Gaambeellaa fi Benishaangul bohaarsaniiru.
tumsikun kan dhaabbilee duwwaa otoo hin ta'in kan uummattoota haa ta'uun hubatamee jabanaaf dalaguu irratti murtoo qooda isaa akka gumaachuu waliif waadaa seenuun qophiin kun xumurameera. Yaadrimeen waliigaltee dhaabota kanaa maal akka fakkaatu oduu kanaa booda Jaalallee Jorgoo bal'inaan qophii addaa qopheeffate qaba akka dhaggeeffattan gamanumaan isin affeerra. Humni tikaa wayyaanee barataa qaroo fi sabboonaa Tarreessaa Safaraa yuunivarsiitii Mattuu keessatti ajjeesuun gabaafame. Yeroo adda addaatti hidhaa keessatti dararamaa kan ture barataa Tarreessaa Safaraa onkoloolessa 23 galgala mooraa yuunivarsiitii Mattuu keessatti ajjeefamuun gabaafame. Maddi gabaasaa keenya akka himatti barataan kun yeroo hedduu humnoota tikaatiin hordofamaa ture jedha. Hiriyoota isaattis akka hordofamaa jiru himaa ture. Tarreessaan eenyu? Barataa Tarreessaa Safaraa otuu barnoota idilee irra jiru bara 1999 barataa kutaa 11 ta'ee osoo jiru yakka deeggaraa fi mandhee adda bilisummaa Oromoon himatame murtoo waggaa 10 ergatti murtaa'ee booda mana hidhaa Maayikalaawwii Qaallitti Qiliinxoo fi Zuwaayitti jijjiiramee hidhamaa ture. Haa ta'uutii barataan kun yeroo hidhaa keessa turetti hidhaa fi roorroo otoo jilbeeffanne hiree argametti dhimma bahee beekumsaa fi dandeettii isaa guddifachaa ture. Wayita mana hidhaa turettis tattaaffii inni waa dubbisee waa barachuuf godhaa ture namoonni hedduu dinqisiifachaa kan turan hiriyoonni isaa ragaa bahu. Turtii waggaa 6 fi 8 booda mana hidhaarraa bahee barnoota isaa bara 2007 xumuruun barumsa kan yuunivarsiitii Mattuutti ramadamee ture. Akkanaan barnootatti deebi'uun hawwii isaa galmaan gahachuuf carraaqqii godheen yuunivarsiitii Mattuu muummee injiinaringii seene. Erga seenes bulchiinsa yuunivarsiitii tikoota wayyaaniin waamamee fincila diddaa garbummaa jedhuun diddaa maaster pilaanii fi barattoota kakaasuu barbaadda ijaaramtanii jirtu sababa jedhuun doorsisii fi akeekkachiisii itti kennamaa jiraachuu Jaallan Qeerroo yuunivarsiitichaa nuun. Tarreessaa eenyutu ajjeese? Oduun caasaa mootummaatiin facaafamaa jiru Tarreessaan ofiin of ajjeese kan jedhudha. Haa ta'uutii Tarreessaan sababa of ajjeesuuf akka hin qabne kanneen itti dhiyaatan ragaadha. Tarreessaan of ajjeese jedhamee himamaa jira. Kun waan ta'u natti hin fakkaatu kan jedhe barataan nageenya isaatiif jecha maqaa isaa jijjiiree oolummaan jedhe Tarreessaan kan ajjeefame humnoota tikaatiin kun shakkii tokko illee hin qabu jedheera. Tarreessaan goota obsa kutannoo fi qabsoo Oromoof jaalala guddaa qabu dargaggeessa qaroo ture. Tarreessaan eessatti dhalate? Barataa injiinaringii waggaa tokkoffaa kan ture Tarreessaa Safaraa Lammeessaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuutti dhalate. Yuunivarsiitii Mattuu erga seenes amala gaarii kan qabu naamusaa fi kabajaan hiriyoota isaa waliin barumsa isaa hordofaa ture. Ajjeechaan ilmaan Oromoo qaroo ta'an irratti raawwatamu har'as itti fufeera. Qeerroleen hiriyoonni Tarreessaa Safaraa yuunivarsiitii Mattuu irraa yaadannoodhaaf walaloo dhimma kana ilaalchisuun nuuf erganiiru Jaallee Biiftuu Galmoo akka itti yaalutti isiniif dhiyeessiti. Bu'uura misoomaa mirga kan namoomaa diimokiraasummaa hin agarre homaa jedhee yoo gaafate maal isaatu yakkammaa hiree ofii murteessuu heera hojiirra oolchuu yookaanis haqanii 39 balleessuu yoo jedhee dubbate saba isaa farrabaa ta'ee yoo gaafate maseera yaada ormaa yoo fudhachuu baate wayyaanee gugguufee ergamuu yoo ifate akka lammii tokko jiraachuu hin danda'u kan barnootaaf ba'ee agabuusaa du'u beekumsa eegochaa bilisummaa hawaa maatiisaaf dabarsuuf biyya isaaf duuchuuf qaawwaa horroof biyya Oromoo Mattuun isoo keenya dhiiroma namatti maaliif ajjeefamna wareegame kunoo Tarreessaan saba isaaf homaatuun balleessiin utuu hiriwa qabu maarreegaa ya qeerroo obbolee koo qarre nama falmaa dhiisees doole nagarre maaf kaanee lollu maaliif hin falmanne dhalootaa maanniifne ofiis yoo dabarre roga maraarraa iyyuu tokkummaa wal jaarre jaallanidhaa jiran waa oromummaadhaaf boritti maa qabnaa maaf falmine irraaf kan garaas nyaate dhumaatiin lammii kee ka'ii gumaa baasi har'a dabareen kee imaanaa haa ta'uu dhiigni kun marattu ati immoo maateessaa mattu hin iyyattu yoo roorroon akkasii dhala kee taphatu yoo wayyaaneen dhuftee manatti hin nyaattu kabajamaa sabboonaa barataa Tarreessaa Safaraa Lammiif barattoota yuunivarsiitii Mattuu maraaf. Oduu biraatiin ministeerri haajaa biyya alaa Itoophiyaa fi dameen tikaa wayyaanee wal ta'uutiin sodaa dhaabota kanneen akka adda bilisummaa Oromoo, Sidaamaa, Gaambeellaa, Beenishaangulii fi Ogaaden kun waan isaan yaaddeesseef jecha kana dura dhaabbachuuf jecha gamanumaan maqaa intarnaashinaal dippiloomaasii jedhuun afaan Oromoo dabalatee afaanota biyyoota keessaa fi ollaa kanneen akka Kiswaayilii, afaan Somaalii, afaanota biyya Sudaan keessatti dubbataman basaastuu isaa leenjisaa akka jiru maddeen qeerroo saaxilaniiru. Kanaafuu qaamni ilaallatu hunduu gamanumaan qophii barbaachisu gochuu qaban dhaamsa keenyadha. Oduu wal fakkaatuun maqaa kiraasa sabdummaa hir'isuuf jedhu mootummaa wayyaanee lafoota Oromiyaa to'annaa OPDO jalaa baasuuf karoorfachuu fi sochiin jalqabuu keessa beektonni eeraniiru.
akka maddeen kanaatti lafoonni Oromiyaa investimentii barbaachisan yoo OPDO jala ta'an kiraasa sabdummaan waan hammaateef investoroota waan nurraa fageessuuf lafoonni Oromiyaa keessa investimentii barbaachisan harka to'annaa OPDO jala ba'ee harka mootummaa federaalaa galuuf akka jiru keessa beektonni saaxilaniiru. Ergamaan wayyaanee Hayilamaariyaam Dassaalenyi haasaa paarlaamaa irratti godheen kanuma mirkaneesseera. Dhumarratti miidhaa ilmaan Oromoo ragaa jiru irratti kan xiyyeeffatee fi murannoo Oromoon qabu kan agarsiisu kitaabni walaloo siifan jedhamu maxxanfamee marii uummataaf dhiyaate. Marii pirees konferensi kana irratti walaloon Oromoo durii fi hanga har'aatti kan xiinxalame yeroo ta'u ammaa booda wantootni barreeffaman marti haala yeroo hawaasni keenya keessa jiru irratti kan xiyyeeffate ta'uu qaba malee fedha barreessaa sana qofa irratti marii nama dhuunfaan irratti xiyyeeffachuu hin qabu qeeqni jedhu barreessitoota irratti ka'ee hubannoo wal jijjiiruun yaada tokkoon irratti walii galameera. Wayita uummanni keenya beela'u beelasaa, wayita gaddu gaddasaa, wayita daangaan biyyaatu qabu gootummaasaa barreessuu otoo qabnu barreessitootiin tokko wayita uummanni keenya ni tarkaanfanna jedhu yaada isaa yeroon takaalu yeroo uummanni ni kaana jedhutti ni teenya jechuu yeroo uummanni gaddee jirutti yaada dhiichisaa fi kan kana fakkaatu haala uummanni keenya keessa jiru kan hubatan miti jedhameera. Ammaan booda ammoo akka barataan daftara isaa qo'atee firii gaarii fidutti jiruu fi jireenya waan uummanni keenya keessa jiru haa beeknu jechuun barreessitootiin Oromoo waliif galaniiru. Oduun keenya har'aaf qabanne kanuma qophiilee afaan waliin turtii gaarii. Ibsa pireesii hundeeffama walta'iinsa uummattootaa bilisummaa fi dimokiraasii yookaan People's Alliance for Freedom and Democracy PAFD. Jilli Benishangul People Liberation Movement yookaan BPLM, Gambella People Liberation Movement GPLM, Ogaden National Liberation Movement ONLM, Oromo Liberation Front OLF fi Sidama National Liberation Front SNLF Oslo Norweyti onkolleessa 22 hanga onkolleessa 23tti wal arguun marii guddaa taasisaniin walta'iinsa siyaasaa uummattoota Itoophiyaa jidduutti humna qabeessa ta'e walta'iinsa uummattoota bilisummaa fi dimokiraasii People's Alliance for Freedom and Democracy PAFD jedhamu bu'uursaniiru. PAFD'n uummattoota Itoophiyaa hundaaf qajeelfama waltumsa irratti hundaa'ee fi ceesisa yookaan tarkaanfachiisaa ta'e akkaataa uummanni hundi wal hubatuun uumuudhaan biyya humni sirna dulloomaan abbaa irree muraasni uummattoota bal'aa liqimsee jiraachuun aadeffamee ture diigamee amma kunoo qajeelfamni siyaasaa haaraan hundeeffameera. Sanuu akkaataa mirgi hiree mataa ofiin murteeffachuu haalduree tokko malee onneerraa wabiin kennamuufiitti. Akkasumas PAFD'n duula odeessa waliif kennuutiin abukaatoo waliif ta'uun hariiroo qabaachuun aadaa siyaasaa dimokiraatawaa hin taane geeddaruu fi sirna cunqursaa biyya Itoophiyaa xumura itti gochuufidha. PAFD'n Governing Council qaama hoggansaa ni qabaata. Qaamni hoggansaa kunis bakka bu'oota hoggantoota PAFD kana hundeessan keessaa kan walitti qabaman ta'a. Akkasumallee Civil Society hawaasa siviilii bakka bu'oota miseensota dhaabichaan bakka bu'an keessaa kan argamaniin ta'a. Qaamni hoggansaa kunis of keessaa Executive Committee yookaan bulchiinsa aangoo qabeessa kan filatu ta'a. Kunis hayyuu duree tokkoo fi itti aantota hayyuu duree 2 qabaata. Kunis waggaa waggaan hoggantoota miseensa PAFD'tiin kan walharkaa fuudhamu ta'a. Qaamni hoggansaa dhaaba kanaa yookaan bulchiinsi aangoo qabeessi kun biiroo hariiroo isaa itti gaggeeffatu yookaan raawwatu kan itti wal ijaaru, faayinaansii walii utubu, odeessa waliif kennu kan kana fakkaatanii fi kan biroo ni qabaata. Dhiphinaa fi cinqii uummata keenya irra jiru gochaa farra namummaa mootummaa ammaan tana empaayer biyyattiirra aangoo irra jiru buqqisuun xumura itti gochuuf PAFD'n uummattoota Itoophiyaa maraaf waamicha dabarsa. Kana malees mootummoota ollaa araddaa gaanfa Afrikaatti argaman maraa fi mootummoota idil addunyaaf balaa ifatti mul'atu kan mootummaa wayyaaneen uummata keenya irratti gaggeeffamaa jiruu fi ardichatti babal'atuuf jiru kana fashaleessuuf otoo araddaa kanatti lafti hin dhiine shoora gama keessanii akka taphattan yaamicha dabarsina. Xiyyeeffannaa keessa galuu kan qabu haqa
uummattoota haala gaddisiisaa ta'een dabsuun cunqursaa fi ukkaamsaan mootummaan wayyaanee bittaasaa gadi jabeeffachuuf jecha walitti bu'iinsa saboota dhaleessaa fi waraanaa fi waldhabdee barakachiisaa kan jiru ta'ee oto jiru holola walirraan cinne immoo kijibaan duula miidiyaa banee ummata biyyattii fi uummattoota addunyaa mooksuun aangoo abbaa irrummaasaa seera qabeessa taasifachuuf ifaajaa jira. Kan beekamuu fi hubatamuu qabu barbaachisummaan irree gamtaa kanaa cunqursaa yeroorraa yerootti biyyattii keessatti qiyaasaa ol wayyaaneetiin barakachaa dhufe kana xumura itti gochuufidha. Dhimmi xiyyeeffannaa addaa barbaadu ammas biyyattii keessatti kan socho'an paartileen siyaasaa tokko tokko biyyattii keessatti waggoota 50 oliif gaaffileen uummattoota biyyattii maal akka ta'ee fi maaltu gaggeeffamaa akka as geenye hubatuu dhabuu isaaniiti. Uummattootni biyyattii hiree mirga hiree ofii ofiin murteeffachuuf gatii guddaa baasaatii as ga'an. Har'as akkuma kalee uummanni biyyattii aangoo dhaalaan darbu sirna tortoraa duraanii nuffee jira. Ammaa booda uummanni biyya keenya aangoo dulloomaa habashootaa kanaaf obsa xiqqoo isheellee hin qabaatu. Ammas kanaafis sirnichi diigamaa jira. Keessaafuu jaarraa 21ffaa amma keessa jirru kana keessatti sirni burkutaan kun fudhatama hin qabu. Eenyullee mirga hiree ofiin murteeffannaa uummataa dura dhaabbachuu hin danda'u. Ammaan tana warri walitti qabamanii gamtaa kana bu'ursanis yeroo ilaallu warra cunqursaa wal fakkaatu qaban qofa osoo hin taane gabroonfattoota guyyaa adii ifatti isaan cunqursee goobe kana ofirraa qolachuun hiree mataa ofii ofiif murteeffachuuf warra dhiiga isaanii dhangalaasanii har'as adda waraanaa irratti dhiigaa jiranidha. Egaa tumsa kanarraa kan eegamu dura dhaabbannaa tokko malee hiree mataa ofii hanga walabummaatti warra murteeffachuu barbaadaniif mirkaneessuu dabalatee tokko qajeelfama siyaasaa humna uummata biyyattii sirna dulloomaa burkutaa'e kana ofirraa buqqisee dhabamsiisuu danda'u kennuuf carraaquu. Lama hoggansa siyaasaa kan seera qabeessa hunda ammate walhubannaa irratti hundaa'e akkaataa sirna siyaasaa seera idil addunyaa irratti bu'uurfamuun kan sabootaaf hiree murteeffannaa gonfachiisu bu'uureessuun mirgi matayyaa fi waloo akkaataa eegamuun taraaru. Sadii dimokiraasii haqa qabeessa ta'e kan sabootiin Itoophiyaa bakka bu'oota isaanii sirnaan bakka buufatan hundeessuun aangoon karaa nagaa akkaataa bakka bu'oota uummattootaa harkatti deebi'u tolchuuf tattaafachuu. Afur wal waraansi biyyattii keessatti akka dhaabbatu wabii kennuu fi sablammiin hundi nagayaa fi akka fedha isaaniitti akka jiraatu mirkaneessuu. Walumaa galatti gamtaan tumsaa dhaabotaa kun mootummaa Itoophiyaa amma aangoorra humnaan jiru dabalatee qaamota dhimmi kun ilaallatu maraaf akkasumas mootummootiin idil addunyaas ta'an miti mootummaa carraa kana bal'isuun hawwii fi mul'ata saboonni walitti dhufanii dhugoomsan kanatti fayyadamuun waltajjiin marii biyyattii irratti uumamee qajeelfamni kaayyoo kana galiin geessisu yookaan roodmaappiin qophaa'ee nageenya waaraan addichatti akka uumamu yaamicha dabarfachuun xumuran. Nutis jaarmiyaan qeerroo bilisummaa kaayyoo eebbifaman kun akka galii isaatiin ga'u wareegama nurraa barbaachisu hundaa baasuuf qophaa ta'uu keenya mirkaneessaa. Tumsi bu'uurfame kun irree tokkummaa yeroo isaa eeggatee dhalatedha jenneerra. Injifannoo. Tokkummaa faarsaa tokkummaa damnaa karaa dheeraa faanee karaatti maafnaa hayyuun keenya hin bulu kan bulus hajaa hin oolu alaalatti wal baqataa gumaa walii nyaachuu gandatti wal himataa keenya faloo dhibee lammii koo faladhu lammii koo faladhu jaarsa qabadhu waamii uumaan araadamii
sammuun gadaa kalaqee arda'ee sadaqee gadaa damnee gadoon bullaa kunis faloon dhibee maaliif teenyee walilaa. Yaade biyya garaano sadabe yaade biyya abbaatu lo wataarolo baase biyya abbaatu lo wataarolo baase biyya garaano sadabe yaade biyya garaano sadabe yaade biyya abbaatu lo wataarolo baase biyya abbaatu lo wataarolo baase biyya kullum bartakiyya daale koora dangangalate daale koora dangangalate daale koora dangangalate. Abbaatu imale jolle goota baay'ee dhalate jolle hayyuu baay'ee dhalate jolle hayyuu baay'ee dhalate kormee maaloo kaata hoo ishi malli jolle kaata hoo ishi malli jolle kaata hoo ishi malli kormee maaloo tiikiin dandayu lammiin jolle tiikiin dandayu lammiin jolle tiikiin dandayu lammiin kormee maaloo hin sussuufine gurbaa jolle hantu taatu sussukaa jolle hantu kormee maaloo buburraa ida bakku kombe eenyu baashisitu kaa kombe eenyu baashisitu kaa. Waahu yaashi malako waahu yaashi malako waahu kombe yaashi malako kombe yaashi malako kombe ana sanyi wabo ana sanyi taade ana sanyi elemo ana sanyi mammo sanyi usebune kambaka tembele ana sanyi lecha akamiri lecha sanyi usebune kambaka tembele ana sanyi lecha akamiri lecha ana sanyi wabo ana sanyi taade ana sanyi elemo ana sanyi mammo sanyi usebune kambaka tembele ana sanyi lecha akamiri lecha sanyi usebune kambaka tembele ana sanyi lecha akamiri lecha. Yaade biyya garaano sadabe yaade biyya abbaatu lo wataarolo baase biyya abbaatu lo wataarolo baase biyya garaano sadabe yaade biyya garaano sadabe yaade biyya abbaatu lo wataarolo baase biyya abbaatu lo wataarolo baase biyya kannu milikee jolle darri ka'ee dhaaluun jolle darri ka'ee dhaaluun jolle darri ka'ee dhaaluun. Falon dibe jolle maalu sanii laalu jolle maalu sanii laalu jolle maalu sanii laalu kormee maalu ilma waaqaa jedhee komme sabni dhugaa farsu komme sabni dhugaa farsu kormee maalu dubbi jaasaan qabee komme gaaddisa taarasu komme gaaddisa taarasu kormee maalu saba seera tummatee komme dhugaa bira kaawwatu komme dhugaa bira kaawwatu. Kormee maaloo warra heera murattee kombe uumaa murtii kwamatu kombe uumaa murtii kwamatu. Waahu yaashi malako waahu yaashi malako waahu kombe yaashi malako kombe yaashi malako kombe ana sanyi wabo ana sanyi taade ana sanyi elemo ana sanyi mammo sanyi usebune kambaka tembele ana sanyi lecha akamiri lecha sanyi usebune kambaka tembele ana sanyi lecha akamiri lecha ana sanyi wabo ana sanyi taade ana sanyi elemo ana sanyi mammo sanyi usebune kambaka tembele ana sanyi lecha akamiri lecha sanyi usebune
baane kan baqatee beeyne ana sanyii leenca akkamiin hin dheecha. Dhaggeeffattoota keenya qophii har'aaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumurre. Qophii itti aanutti hanga walagarru nagaan nuuf turaa. Injifannoo uummata Oromoof. Gadaan gadaa bilisummaati.